asli karo mina islama kulkullu laha kan kamne ture jecha goofta moti motota dannamtulle kan toltu firin ukti ko rabbin sibadase galata saha galfaddu shukri asli karo mina islama kulkullu laha kan kamne ture jecha goofta moti motota dannamtulle kan toltu firin ukti ko rabbin sibadase galata saha galfaddu shukri bismillahi bantu amara tasifadde maka rabbite alhamdulillah ya rabbi hongan kabu farun ganketi abri hunda sinna lafise tarkan fi ko hunda kesatte anda ifa wa man dandau yonin kamne gargar saketi wogayuda bu hindandau khalika ko ya rabbiyate nagaya fi rahmata kanke dangalasi nabi kenyati sayyidul anbiya jechun beki chala ilman namate isan irranu fajratu nagaya fi rahman nikete ahli saati fi ashabota nama isan hurdo fi hari ukti ko rabbin sibadase galata saha galfaddu shukri asli karo mina islama kulkullu laha kan kamne ture jecha goofta moti motota dannamtulle kan toltu firin ukti ko rabbin sibadase galata saha galfaddu shukri assalamu alaykum jenne hundi alihi shahadataini nageenyi ko isin hagahu qatta murte killen sarrani obbolummaan dini jabduda walunnuhi te tokkummani rakko ballo wajin qodanna gadduma fi gammachudani izashtaka minubun nabiyyin hadisan himani bardini islamatu qaba tolanu bada sarabbini amanti hundu marra chalu islaminna hada in shakkeni waraditu lakum nun jade kan dubbate motin guddani qodachuda walikabamne gammachuwan obboleeyyani lafatin si kayyero dera harra firofte mullachoni guyya hadda kana garuf tarkanfatte tabiftari ukti ko rabbin sibadase galata saha galfaddu shukri asli karo mina islama kulkullu laha kan kamne ture jecha goofta moti motota dannamtulle kan toltu firin ukti ko rabbin sibadase galata saha galfaddu shukri ukti ko rabbin sibadase galata saha galfaddu shukri zaitu haji baga gammadde kayo kanke milkeeffachoni ni'ma gudda dadin baratte firi kanke ijaan arguni alif jette gaafa jalqabdu yaadadhume hindagateni shariikan kee si wajjin turan namoota meeqaatam wajjini barnoota ilmirraa fagaachuun cifraa shayxaanaa kan ta'anii nafsiyyaanii isaaniin taphachuun jaahilummaa liqimfamanii ati immoo qur'aana baratte rabbiin guddaan si filachuuni rabbiin yeroo khayrii siin fedhe ahlii khayrii si taasisuuni gabrootan saa hundumaa keessa ilmi baruu laaffisaa fenni barattuu zayituu binti haji si jaallatee gooftaan guddaani soddomman qur'aanaa siif laate darajaa kee ol si fuudhuuni dukkanarraa ifatti baha namni rabbiin saan fedhe khayrii zayituu haji baga gammadde ijaan arguun laffaatee taare asli karo mina islama kulkullu laha kan kamne ture
jecha gooftaa mootii moototaa dhandhamtullee kan toltu firiin uktii koo rabbiin si badhaase galata isaa galfadhu shukurii zayituu hajii baga gammaddee ijaan arguun laphaatee taaree bakka kana gahuun dabduudha sabriin deemuu si barbaachifte jaatanii rakkoo meeqaatama of dagachiisu quraanatti namni jabaate yoo barate ni guutama muraanni isaate zayituun kaayyoo isii milkeessuuf halkan guyyaa taarte irratti jireenya gaadadoo biyyan baa gonkuuma harkan laanne jette osoo asii fachi oofamtu kan rifuun qabne haadhormaatiin waggayyuu qorrumaa ta'in dhabdu jireenyumti biyya dunyaate harrarra bornaaf laafa jette kan sobamin nafsee isiitiin irfoonaan hordofaa ilmiisi irra cimte barnoota irratte quraana rabbiin tarbiyamte fadlii gooftaa mooticha gaarii zayituu hajii baga gammadde ijaan arguun laphaatee taaree aslii qaroomina islaamaa qulqulluu kan qabne ture jecha gooftaa mootii moototaa dhandhamtullee kan toltu firiin uktii koo rabbiin si badhaase galata isaa galfadhu shukurii zayituun jabaattee as gahuusi barsiisaa gaariidhaan dhagahaa ustaaz mujaahid abbaa munzir dagaagsaa diinsaaqtuu hidaayaa bu'uura saatalaayitii ilmii maddan gogne daandii ambiyaa diinii qulqulluu kan qabne dhandhamni isaa tolee urgaayaa qalbii wallaalumni haguuge jecha rabbii guddaatiin faayaa ilmi rabbii guddaa kaddamnaan biyya lachuutti iyyuu milkaayaa guyyaanni dunyaarraa deemellee khayriin isaa citteetti gayaa rasuulli hadiisaan dubbatan taatee sadaqatul jaariyaa san keessaa kan diinii barsiise khayriin zalaalam isaaf yaa carraaqqiin keessan kakkanaati kan isin badhaase jabbaarii uktii koo rabbiin si badhaase galata isaa galfadhu shukurii aslii qaroomina islaamaa qulqulluu kan qabne ture jecha gooftaa mootii moototaa dhandhamtullee kan toltu firiin uktii koo rabbiin si badhaase galata isaa galfadhu shukurii zayituu hajii baga gammadde ijaan arguun laphaatee taaree ni daawulii islaam galatoomi baharan dhumne kan keesseenaanii caayaa bu'uurri isaa bareede jalqabumaa kaayyoo cimaanii wirtuu taargeetii ilmii ta'uun gassabatee hiddi caaroonii ilmaan islaamaa nu barsiifte dukkanarraa ifa baasuuni halkan guyyaa yeroo kennuufiin maatii gaarii isaaniif ta'uuni kaayyoof karoorri kee guddoodha himeen fituu jecha kiyyaanii amiirran isaas galatooma hedduudha shoorri kan keessanii ni daawulii islaamiin utubdan barattootaaf haadha ta'uuni ammallee daarannuu jabaadha biyya lachuutti milkooftanii hojiin namaa kan madaalanu yeroo tolee booda xumurri uktii koo rabbiin si badhaase galata isaa galfadhu shukurii aslii qaroomina islaamaa qulqulluu kan qabne ture jecha gooftaa mootii moototaa dhandhamtullee kan toltu firiin uktii koo rabbiin si badhaase galata isaa galfadhu shukurii aslii qaroomina islaamaa qulqulluu kan qabne ture jecha gooftaa mootii moototaa dhandhamtullee kan toltu firiin uktii koo rabbiin si badhaase galata isaa galfadhu shukurii